Akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnootaa. Nagaa qabaadhaa. Kun tuutooriyaalii koorsii maatimaatiksii for freshman irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutooriyaalii keenya kanaan immoo paartii sadaffaatti osoo hin darbin eksersaayisii lammaffaa kitaaba kanarra jiru wajjin ilaalla. Eksersaayisiin kun xiqqoon bal'ataa gaaffii 10 kan ta'u qaba. Isaan keessaatii gaaffii tokko tokko isaa hojjenna yoo jenne gaan yeroo dheeraa wanta fudhatuuf isaan ijoo ta'anii fi kanneen biroo hojjechuudhaaf bu'uura isiniif ta'an walii wajjin hojjenna. Hamma dhumaatti nafaana ta'a. Kallattimaan gara tuutooriyaalii guyyaa irratti darbina. Gaaffii tokkoffaan wajjin ilaallu gaan for statements P and Q and R use truth table to show that each of the following pairs of statement are logically equivalent. Tokko, lama, sadi, afur, shan. Gaaffiiwwan shanan nuu kennaman kana logical equivalent. Equivalent ta'uu isaanii statementiiwwan kuni equivalent ta'uu isaanii mirkaneessii nuun jedhaa jira. Kun egaa truth table kaafna tokko tokko isaaniitiifi. Gaaffii kana yeroo darbe hojjennee turre example keessatti gaaffii lammaffaanis tautology ta'uu isaa adda baasi jedha. Gaaffii sadaffaan contradiction ta'uu isaa adda baasi jedha. Gaaffii arfaffaan contrapositive fi converse isaa barreessi jedha. Amma gaaffii afuritti kan jiru gaaffiiwwan baay'ee sasalphoo ta'anidha. Warreen ingidda example keessatti ilaalledha. Kanaaf bal'inaan gaaffii shanaffaadhaa ka'ee kan jiru example keessa kan hin jirre haaraa wayii qabatee dhufeera. Isa kana ilaalla. Gaaffii tokko hanga afurii jiran immoo muraasuma isaa keessa ilaalee darbina. Mee PDF kanarraa deebiinsaas gaaffiinsaas wal faana wanta jiruufi gana gabatee kaasuurra gabatee akka itti kaasnu akka itti truth value baasnu kutaawwan darban keessatti ilaaleerra wanta ta'eefi isatti hin deebinu. Truth gabateedhuma ka'ee jirurraati definition isaatti kenni darba. Asumarraati jechuudha. Gaaffii tokkoffaan kenname kunootti eerranni jiru P and Q by implies P and P implies Q. Statementiiwwan kana lamaantu nu kenname gabateema tokko irratti truth value isaanii baafna lamaan isaaniitiif iyyuu kan kenname P implies Q by implies Q P and P implies Q dha. P implies Q dhaafis addaan barbaanna jechuudha addanatti. Jalqabatti gaan gabatee isaa kaasuudhaaf possible combination meeqa akka inni qabu beekuu akka qabnu yeroo darbe dubbadheen ture. Isa kana immoo formula to the power of n jedhu tokko ilaallee turre. Possible combination kun afur qofa qaba. Kanaafidha kan row afur qofa kennineef. Sababni isaas immoo p dhaaf q malee wanti biraan hin jiru. r in keessa hin jiru, s in keessa hin jiru. To the power of 2 immoo maal ta'a? 4 ta'a. Kanaaf afur qabaate tokko tokko isaaniitiif gaa p in true and false ta'a jennee q immoo true false jechaa deema jennee p and q gaafa baasnu immoo kunoo seeruma endaatiin finnees keenya as keessa gashanna. Sana booda kan tokko tokko isaanii murteessinaa fi erga murtaa'e eegamee gabatee kana irratti hojjetamee waan ta'eef yoo ilaaltan kun inni eera jiru kun walumaa gala bakka hunda isaatti maaloodha? Bakka hunda isaatti walqixadha. Asitti false kanaa achi iddoo hundatti immoo truudha. Kanaaf logically equivalentidha jechuudha. Logically equivalentidha. Gaaffiin equivalent hin taane inni tusatti hin darbini. Inni biira jiru kun yoo ilaaltan kan inni nu gaafate statement lama nuu kenneera. Kunoo P implies Q or R dhaa fi negation of Q implies negation of P or R kan jedhudha. Gabateedhuma tokko keessatti akkuma sammaatti kaasnaaf garuu immoo isa kana gabatee isaa kaasuudhaaf wanti beekuu qabdan jalqaba possible combination sadii qaba. R keessa jira wanta ta'eefi to the power of 0 immoo 8 dha. 8 ta'a jechuudha roowunsa. Yoo ilaaltan immoo deemee dhuma irratti gaafa hojjettanii gabatee isaa irraa ilaaltanii gabatee kaastanii yommuu ilaaltanii truth value isaa dhuma irratti deemee bakka tokko qofatti false ta'a. Lamaan isaanii iyyuu bakka sanatti false ta'a. Kana achi iddoo hundumaatti truudha. Walumaa gala equivalentidha jechuudha inni kunis. Nan equivalent kan ta'e tokko isa siirra jiru kanadha.
kunoo asitti ilaala erga gabatee irratti ka'eeti asitti turuu ta'eetu asitti immoo foolsii ta'e hojjettanii yeroo hojjettanii gabatee isaa kaastanii ilaaltanii yeroodhuma kamittiyyuu bakka ta'e wayitti wal darbatee jennaan truus vaaliyuunsa roo tokko irratti wal faalessa ta'ee jennaan net loojikaalii equivalent jennaan jechuudha. So gaaffii tokkoffaan kanaan yoo bira darbine gaaffii lammaffaatti ceena. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? Gaaffiin isaa haasuma irra wanta jiruuf teekstiitti hin deebi'u. For statement P, Q and R shows that the following compound statements are tautology. Tautology ta'uu argisiisedha. Isa kana yeroo darbe ilaalleerra. Gabateedhuma kaasu gabatee kaasuun immoo salphaa wanta ta'eef asirratti gabatee agasumara kaasuun barbaachisaa miti. P'n, Q'n so isuma irratti yoo ilaaltanii bakka hundumaatti maal dhufaa asirratti show ta'ee jira argisiifamee jira. Bakka hundumaatti turuu dhufa. Inni A irra jirus inni B irra jirus gabatee ofii keessanii kaastanii check gochuu dandeessu akka seera sanaatti akka yeroo darbe ilaalle sanatti jechuudha. Gaaffii inni itti aanee jiru gaaffii sadaffaadha. Inni kun immoo contradiction ta'uu isaa ilaalee jira. Gabateedhuma kaasneetu hundi isaa foolsii dhufuu isaati kan mirkaneessinu jechuudha haala kanaan haala gabatee irraa ka'ee jiru kanaani. Gaaffii arfaffaan kontiraapoozitiividhaa fi koonversii isaa barreesseedha. Kanaaf kontiraapoozitiivii fi koonversii isaa gaa definition isaa ilaallee turre yeroo darbe egzaampiliidhaan deeggarre. Kontiraapoozitiivii jechuun hima siif kenname sanaa wal jala dabarsite P implies Q siif kenname Q implies P erga goote lamaan isaanii immoo nigeeshinii jechuudha jenne. So asitti P'n eenyudha as keessatti hima kana keessatti P'n if it is cold inni jedhu kun P'dha. The lake is frozen kan jedhu kun immoo Q'dha. So kontiraapoozitiivii isaa barreessuudhaaf gaa seera kontiraapoozitiivii yommuu ilaallu seera kontiraapoozitiivii keessatti ilaaltanitti yoo ta'e contrapositive of P implies Q is equals to maal ta'a contrapositive isaa contrapositive P implies Q dha maal ta'a negation of Q implies negation of P ta'a jechuudha. So negation of Q maal ta'a Q'n maalodha jenneerra if the lake is frozen jenneerra. So negation of Q maal ta'a if the lake is not frozen jira nattitu galaa jechuudha. Then P'n immoo negation isaa maal ta'a it is not cold kan jedhu kana ta'a jechuudha. So if it is the lake if it is cold then lake is frozen kan jedhu kuni maal ta'e jechuudha. Contrapositive isaa if the lake is not frozen then it is not cold. Haaluma kanaan hojjetama. Seeruma kanaan hojjettu jechuudha. Isa biira jirus isa siirra jirus. Gaaffiin inni egzaampilii keessatti kanaan dura hojjenne gaaffii shanaffaa irra jiru kanadha. Gaaffii shanaffaanii gaaffii shanaffaa asuma irratti ilaallu. Teekistiin kana irratti ilaalla gaaffii shanaffaa. Gaaffii shanaffaan maal jedha? Let P and Q be statement. Q dhaa fi P dhaa fi Q statement yoo ta'ani P or Q false dha. P or Q immoo false dha. Kana kan mirkaneessu kamidha nuun jedha jira. So P or Q kun false ta'uudhaaf yeroo hunda P or Q false ta'uudhaaf false or false ta'uu qaba yeroo hundumaa. So asumarraa gatii P dhaa fi Q arganneera jirra jechuudha. Akkamitti arganne gatiin P dhaa danatti maal ta'a? Gatiin P dhaa asitti false ta'a. Sababni isaa kan inni false ta'uu danda'u P or Q ni lamaan isaanii yoo false ta'an qofa waan ta'eef gatiin Q dhaa immoo false dha jechuudha. Kana kan mirkaneessu kamidha? Mee keessa gashinee ilaallu danatti. Negation of P or negation of Q is false jedha. So kun mirkaneessa. Haa ilaallu. Negation of P or negation of Q jechuun negation of P maalodha? False dha. Negation of Q false dha. P addanatti Q is false dha. So asitti tiruu asitti negation of P tiruu
negation of q immoo true ta'a jechuudha. True or true jechuudha karaa biraa. True or true immoo silaa true ta'a ture asitti false jedha. So kun isa addana jiru kana mirkaneessu. Kun kan inni false ta'uu danda'u negation of p or negation of q ni yoo negation of p dhaa fi negation of q false ta'an qofadha jechuudha lamaan isaanii. Yoo isaan lamaan isaanii true ta'an qofadha. Negation of p fi negation of q ni true ta'a taanaan immoo p or false kun immoo true or true ta'a jechuudha. True or true immoo asitti false hin ta'u. So kanaaf inni jalqabarra jiru kuni mirkaneessuu hin danda'u. Inni kuni mirkaneessuu hin danda'u. X bira keenya darbina. Inni lammaffaarra jiru immoo asitti p'n false jedhee isinitti meera. Q'nis false jedhee isinitti meera. So inni taanii jiru gaan inni birra jiru negation of p or q. Negation of p asitti maal ta'a? Negation of p false dha miti true gashina jechuudha asitti immoo. Q immoo akkuma jirutti darbaa true or false true ta'a. Asitti statement nuuf kenname kana mirkaneessa inni asitti mirkaneessuu danda'u jechuudha. So inni kun ni mirkaneessa right itti goone darbina. Isa kana immoo yoo ilaalta negation of p and negation of q. P dhaaf q lamaan isaanii asitti false. Asitti immoo negation isaanii lamaan isaanii iyyuu true ta'a. True and true maal ta'edha true ta'edha. Kun mirkaneessa. Diirra inni jiru immoo p implies q is true. P implies q true jedha sirriidha immoo asis false dha miti false implies false maal ta'a true ta'a. P and q is false. P and q false and false immoo maal ta'a false ta'a. So haala kanaan kan hin mirkaneessine isa eera jiru kana qofadha jechuudha. Gaaffii jaaffaa kana ilaalla. Suppose that the statements P, Q, R and S are assigned the truth value true, false and true respectively. Find the truth value of each of the following statements. Yoo ilaaltan isa kana P gatii isaa nuuf kenneera. Gatiin P maaloodha? Tiruudha. Gatiin Q'dha falseidha. Gatiin R'dha immoo falseidha. Gatiin S'dha maaloodha? Tiruudha. Isa kana qabadha. Kana booda kun baay'ee salphaadha. Gatii isaanii argattaniittu. Gatiin P maal akka ta'e kunoo kenname. Gatiin Q maal akka ta'e kenname. Gatiin R maal akka ta'e jira. Gatiin S maal akka ta'es kenname. Gatiidhuma nuuf kenname kana maal goona finnees keessa gaggashina jechuudha. Eerra biirra siiras kan jiru. Isaan kanan keessaa lamaan tokko laalee guutuu wajjiniin settanutti darbe. Mee eedhaaf biirra isa jiru asirratti hojjetamee jira waan ta'eef lamaan tokko eerraaf biirra isa jiru laallee darbina. Gatiin isaa kan nuuf kennameera. Gatiin P dha achitti maaltu nuuf kenname? P or Q or R jedhamiti addanatti. Gatiin P dha tiruun nuuf kenname. Gatiin Q dha falsiin nuuf kenname. Gatiin R dha immoo falsiin nuuf kenname. Bakka isaa gashannee jechuudha. True or falsiin maal ta'a? Ishee ammattuu keessa jiru hojjenna. True or falsiin true ta'a. Falsiin inni nuuf kenname R immoo wanta ta'eef true or falsii ta'a jechuudha. True or false finnee wal bira gashanneera. True or falsiin deebiin isaa maal ta'a? True ta'a. Inni jalqabaa isa kanadha. Inni eerra jiru inni biirra jiru saaluma kanaan wal bira gashina. P'n kan nuuf kenname maalidha? Tiruudha. Q'n kan nuuf kenname falsiidha. R'nis falsiidha. Isa hammattuu keessa jiru dursa yoo hojjetanne inni kuni inni jalqabarra jiru tiruudha. Isa hammattuu keessa jiru yoo hojjetanne falsi or falsi maal ta'a? Falsii ta'a. Kunoo sitti nuuf kaa'eera. Tiruun immoo kunootti tiruu or falsii deebiinsaa tiruu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan keessa gaggashitanii ilaaltu hunda isaayyuu diirra eerra kan jiru FG baay'eedha wanta ta'eef. Gaaffii sattaanutti darbina. Gaaffii inni itti aanu kunis egzaampilii keessatti hojjetamee jiru adda addummaa qaba isa kanaan dura ilaalle faana. So isa kanas diippilii ilaalla jechuudha. Asirratti deebiin isaa nuuf kennamee jira. Gaaffiin isaa kunoo ishee kana qofadha. Gaaffii dhalaa kun isa kaanii gaaffii ittiin fudhatina. Gaaffichi kanadha. Gaaffichi maal jedha? Suppose the value of P implies Q is true. P implies Q true yoo ta'e it can be said what can be said about value of negation of P and Q by implies P or Q. Kan inni nu gaafate
yoo P implies Q kun true ta'e, negation of P and Q by implies negation of P or Q kun maal ta'a? Value isa kanaa barbaadin nuun jedhe. Value isaa dheeraa kanaati. Value isa kanaa barbaadin nuun jedhe. Value kanaa barbaaduudhaaf immoo maalirraa kaanaa P implies Q true dha. Kanaaf P implies Q yeroo meeqa true ta'a kan jedhu ilaaluu qabna. Inni kun definition dha malee gaaficha keessa hin jiru. Akkasitti hubadhaa isa kana. Ilaala egaa P implies Q yeroo kam true ta'uu danda'a kan jedhu keezii si'a sadii true ta'uu danda'a. Carraa seera implication keessatti ilaaltanitti yoo ta'e carraa falsii ta'uudha P implies Q si'a tokko qofa qaba. Isa lafanitti falsii ta'uu kun nun ilaallatu wanta ta'eef sababni isaa kan nuuf kenname yeroo inni true ta'uudha wanta ta'eef yeroo inni kun P implies Q true ta'u kanatti inni kun immoo maal ta'a yeroo sanatti kan jiru qofadha kan ilaallu malee yeroo inni falsii ta'u waan goonu hin qabnu inni keessa hin galu. So keeziidhaan ilaalla. Keezii tokkoffaa irratti gaan P implies Q yeroo kam true ta'uu danda'a. Jalqaba irratti kan inni true ta'uu danda'u yoo P'nis Q'nis true ta'an yoo P'nis keeziiwwanidha kun ilaala asirraati hojjetamee jira egaa qubaan hin barreessu asuma irratti jiruun isinitti agarsiisa. Lafa qalamaa kana ilaala asittis truudha. P'nis Q'nis true yoo ta'an true implies true maal ta'a? True ta'a. So asitti isa kana nu dhugoomseera wanta ta'eef keezii ittiin P implies Q true ta'u keessaa inni tokko isa kanadha wanta ta'eef yeroo P implies Q P'dhaaf Q true ta'anii P implies Q true godhan kanatti vaaliuun negation of P and Q by implies P or Q kun immoo maal ta'a kan jiru ilaalla. So asitti gaa kan fudhanne P'nis truudha Q'nis truudha. So yeroo kanatti finneema keessa gashinaa jechuudha. Negation of P immoo maal ta'a? Negation of P kun asitti ilaala. Negation of P asitti true nuu kenname wanta ta'eef falsii ta'a. Q'n asitti true nuu kenname wanta ta'eef true ta'a. Kun iddoo kanatti. By implies lamaan isaanii immoo true nuu kenname wanta ta'eef true or true. Isa jalqabaa kana gaafa jirtan false and true maal ta'a? Falsii ta'a. True or true immoo true ta'a. False imply true maal ta'a? False imply true. False by implies true. False by implies true maal ta'a? Falsii ta'a jechuudha. Sababni isaa wal fakkaataa miti wanta ta'eef. Keezii lammaffaa irratti immoo ammas yeroo kamii true ta'uu danda'a? P implies Q yeroo kam true ta'uu danda'a kan jedhu ilaalla. Yeroo kam true ta'uu danda'a ammas tokkoffaa yoo P'n falsii ta'e Q'n immoo yoo true ta'e. False implies Q'n false implies true'n maaloodha? True'dha wanta ta'eef. Hima isa kana kan nuuf dhugoomsuu danda'u yoo akkas ta'e qofadha jechuudha. Hima isatti nuu kenname kana nu dhugoomsuu kan danda'u. So amma gaan fudhanneerra. Carraan ittiin P implies Q'n true ta'uu danda'u keessa yoo P'n falsii ta'e Q'n true ta'edha jennee fudhanneerra. So isa fudhanne kanatu finne isa barbaadeef truus baadii isa barbaadee nuun jedhame statementii kana keessa gashinaa jechuudha. Negation of P maal ta'a? P'n asitti falsii nuu kenname asitti true ta'a. Q'n immoo true nuu kenname true ta'a. Asitti soorii laasheen kun dogoggora hojjetee erdan irratti maal ta'a? Mee iddoo kanatti isinitti agarsiisu true and true by implies jedhee by implies jira gidduu kana kan itti aanee jiru P or Q'dha mitiire. P'n immoo asitti maaltu nuuf kenname? Falsiidha. Dogoggora hojjetee jira achirraati. P'n falsii nuu kenname wanta ta'eef Q'n immoo maaltu nuuf kenname? True'dha. Kana truus value isaa baasnaa jechuudha. True or true and true maal ta'a? Asitti true ta'a. Inni kun true'dha. False or true maal ta'a? Falsiidha. So true by implies falsiin maal ta'a? Deebiinsa falsii ta'a jechuudha dhumarratti. Haala kanaan hojjettu dhumarratti innis keezii sadaffaan isin fudhattanii keeziin dhumaa isin qabdanii dhumarratti keezii sadaffaadha. Keezii sadaffaa keessatti P implies Q'n yeroo kam falsii ta'uu danda'a? Yeroo kam true ta'uu danda'a kan jedhu fudhattanii ilaaltu. Inni dhumaa carraa dhumaan inni qabu P implies Q'n true ta'uudhaa fi P'nis falsii ta'e Q'nis falsii ta'uudhaa qaba.
So isa kanaaf maal gootu P's Q's false fudhattaniitu statementii isanni negation of P and the Q by and plus P or Q truth value isaanii barbaade jedhee isaanii nuuf kenne kana isa kana fudhattaniitu ilaaltu jechuudha. So isa kana yeroo fudhattanii ilaaltanii bakka kanatti false nu kenname negation of sorry inni kunis dogoggoradha dogoggora hojjetee jira asirraati. So deebiin isaa kunoo bakka kanatti fudhanneerra P'n falsiidha Q'n falsii yoo ta'e sana nuuf dhugoomsuu danda'a jenne bakka kanaaf inni gashina egaa bakka statementii kanaadha. Mee bakka kanatti fidee gasheetan isin agarsiisa. Inni kun sirrii waan hin taaneef bira darbina. Negation of P maal ta'a? P'n asitti falsiidha waan ta'eef negation of P'n true ta'a. Q'n immoo falsii ta'a. And jennee false by implies jenna P or false or false ta'a. P or Q'n immoo false waan ta'eef lamaan isaayyuu false or false. Kana dhagaa truth value isaa kan baasnu true and false maal ta'a? False ta'a kun asitti. True and false ta'a. Asitti immoo false or false is false ta'a. By imply keessatti immoo lamaan isaayyuu false yoo ta'e maal ta'a? Deebiin isaa true ta'a jechuudha. Gaaffii torbaffaan haala kanaadha kan inni hojjetamu. Gaaffii saddeettaffaan kanuma faana tokko wanta ta'eefi gaaffii saddeettaffaan deebiin isaa kanuma suma torbaffaa kana gaafa ta'e wanta ta'eef bira darbinee gaaffii sattaan hojjenna. Gaaffiin itti aanu gaaffii salgaffaadha. Inni kunis gaaffii salphaadha. Irra turuun gaafatu construct is the truth table of each of the following statements jira. So teebilii makaasni ergisiisuudha. Teebilii dhuma isaa kaasni ergisiisuudha. Kanaaf teebiliin isaa immoo ka'ee jiru. Kun asirraa ilaaluu dandeessu. Teebilii dhuma isaa kaasuudha jechuudha. P fudhannee Q fudhannee isaa lama qofa qabu. Possible combination lama qofa isa qabu. Afur fudhannee fi roo afur itti kaasnee truth value dhuma isaa baasuudha wanta biraan qabu. Gaaffiin adda ta'e tokko example keessa kan hin jirre gaaffii kurnaffaarra jira. Mee gaaffii kurnaffaa kana ilaallu. For each of the following determine whether the information given is sufficient to decide the truth value of the statement. If the information is enough, state the truth value. If it is insufficient, show that both values are possible. Maal jedha yoo information siif kenname sufficient dha ta'e gaadha ta'e truth value statementota armaan gadiidha murteessi. Information siif kenname immoo gahaa miti insufficient dha yoo ta'e show godhi jedhaa jira. So gaaffii dheeraa nuuf kenne garuu kan sufficient ta'e tokko fudhannee ilaalla. Kan sufficient ta'uu danda'u kan immoo insufficient ta'e tokko fudhannee ilaalleetu tutoriaalii guyyaa irraatiif qabannee dhufnee raawwanna. Sufficient kan ta'e mees keessaa inni eera jiru kun sufficient dha isinitti agarsiisa. Inni biirra jiru kun immoo insufficient dha. Example kana lamaan fudhannee isa kaan kanuma waan wal fakkaatuuf isaan kana hojjenneetu raawwanna. Mee asirratti deebii isaa nuuf kennee wanta jiruuf asirratti explanation itti kenna. Inni jalqaba irratti nuuf kenname gaan statementiin kenname P implies Q implies R dha. R immoo true dha nuun jedheera. R true dha jedhee information inni nu kenne information as keessatti R true dha isa jedhudha. So R true dha jedhee information inni kenne kuni P implies Q implies R kana murteessuudhaaf gahaadhaa kan jedhudha. Information R is equals to true jettu kuni information isa nuuf kenname statement kana murteessuudhaaf gahaadhaa kan jedhudha. So yoo truth value tokko argachuu dandeenye R is equals to true isa jiru kanaan truth value tokko truth value isa argachuuf yoo dandeenye maaloodha sufficient dha jenna gahaadha jenna. Yoo garuu truth value dhaabbata tokko argachuu hin dandeenye ta'e gahaa miti jennee bira
amma p implies q kun akka p tti assume godhaa gaa p implies q kan akka p tti assume godhaa p implies q yookaan p kun anyways false isa ta'u true isa ta'u q addanaa true dha ta'ee jennaan false yoo ta'e false implies true ta'a always inni kun true ta'a true yoo ta'e immoo true implies truenis maal ta'a innis true ta'a so kanaaf sufficient dha information nuuf kenname kun information dhumti r is equals to true jettu kuni determine gochuudhaaf murteessuudhaaf statement kana truth value isaa murteessuudhaaf maal sufficient dha so maal jenna r is equals to true is sufficient to determine the truth value of p implies q implies r so deebiin isaa kana ta'a insufficient warra ta'an keessaa immoo tokko yoo fudhannee ilaalle inni insufficient ta'e tokko inni biirra jiru kun insufficient dha meesa kana laalleetu darbina inni biirra jiru maal jedha kan nuuf kenname p and q implies r conjunction dha inni kun immoo statement nuuf kenname p and q implies r ishee jettu kanadha information nuuf kenname immoo q implies r maalodha jedhe true dha jedhe so q implies r true dha information jettu kuni truth value hima kanaadha murteessuudhaaf gahaadha hina fiidhaa kan jedhu kan nuti murteessinu jechuudha seera conjunctionitti deebina ammoo seera conjunctionii keessatti p and q keessatti kan inni mallattoon isaa akka kanadha p and q keessatti kan inni true ta'uu danda'u yeroo tokko qofadha innis yeroo p nis maal ta'udha yeroo p nis true ta'e yeroo q nis true ta'uu qofadha kana ala yeroo hundayyuu false dha amma gaan bakka q dha kan jiru asitti yoo ilaaltan bakka q dha kan jiru iddoo kanatti bakka q kanaatii kan jiru q implies r dha q implies r kun always true nuun jedheera always true dha dheera so amma gaa p bakka p dha ammoo kan jiru p dhumadha so p kana al tokko false fudhannu endaatu jira gidduu kan false and true maal ta'a false ta'a al tokko immoo asiitii balleessinee false kana true haa ta'u p yeroo inni true ta'u amma true and true maal ta'a true ta'a so truth value isaa baasuu hin dandeenya jechuudha al tokko false dhufa al tokko true dhufa waanta ta'eef kanaaf maal miti insufficient gahaa miti information nuuf kenname information q implies r jettu kun gahaa miti isa kana murteessuudhaaf jechuudha p and q implies r kana murteessuudhaaf information dabalataa nu barbaachisa jechuudha so maal jennee bira dabarra q implies r is true is insufficient to determine the truth value of p and q implies r kanaan murteessinee bira dabarra jechuudha egaan maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaaliin koorsii mathematics for freshman irratti qabannee isiniif dhiyaanne kan guyyaa irraa asuma irratti yommuu goolamnu kutaa itti aanuun paartii sirii isaa fudhannee dhiyaanna so ammasitti warri yuutuubii dirree barnootaatiif haaraa taatan subscribe godha nagaadhaan tura bye bye